Ja. Baay'isooyi jaalalti Facebookaan dhufte Facebookumaan baddi. Jaalalti Facebookaan dhufte Facebookaan baddi. Jaalalli miseenjeraan dhufe miseenjeraan bada. Jaalalli immoon dhufe immoon bada. Muudii hangaasaa fi naziiraa fuudhadhu. Jaalalli immoon dhufe immoon bade gurratti si calawu. Jaalalli Facebookaan dhufe Facebookaan bada gurratti si calawu. Jaalalli immoon dhufe immoon bada gurratti si calawu. Jaalalli Instagraamaan dhufe Instagraamaan dhabata gurratti si calawu. Jaalalli Teelegiraamaan dhufe Teelegiraamaan bada gurratti si calawu. Jaalalli qalqaallitti TikTokiidhaan dhufe TikTokiimaan bada gurratti si calawu. Sababni isaa isinitti himu. Nama lama wal jaalati. Lamaan akka ajaa'ibaa wal jaalatti. Facebookaan wal baratanii baay'isooyi. Facebookaan wal baratanii maybe ji'a 3 ji'a 4 yookiin baatii 3 baatii 4 wal jaalatanii jaalala dhugaa waliif kennanii achi booda maal gooti wal dhaban. Wal dhabanii jennaan kana cuftee Facebooka wal dhaba godhanii jechuu karaa biraatiin isa aarsuuf qaata nama biraa seente nama gubbaa biraa yaabbattee jirti isa mufachiisu jechuu isa akkasitti isa aarsuuf nama biraa yaabbattee jirti. Ergasii yeroo wanta kana walii galanii walitti deebi'an isiin qaata nama biraa yaabbatte garuu aarii keessa yaabbatte ka yaabbatame sun ammoo isa dhaqee kaata isarra kore isa akkasitti eegasii dhaba taatee isiilleen tarti jechuu kuni fokkataa irraa gadii ta'aa jira. So waan akkanaa hin godhina. Mee hagam keessa nama meeqa mee namni as jalatti argitan nama 137 laalu jira. Nama 137 kana keessa dubara jira dhiira jira. Silaa ka biraa hin jiru. Dhiiraa fi dubara jiraami. Dhiiraaf dubarni asirratti argamtu kun namni jaalallee hin qabne yoo jiraatte nama 15 as keessa hundi kee nama wal jaalattee hin qabda jechuudha. Hundi kee nama wal jaalattee hin qabda. Meeqa kamtu yoo miseenjarri bade yoo immoon bade yoo feesbuukni bade lakkoofsa noormaaliidhaan isiidhaa bilbilaa yookiin ammoo lakkoofsa noormaaliidhaan isaa bilbila jettee lakkoofsa walirraa fudhatte jira nama meeqa jira. Kijiba kaa hin jiru waliin bilbiltu kaa. Feesbuukumaan dhufe feesbuukaan bada kaa jaalaltire. Imoonaan dhufe imoon bada waan ta'eef hin jiru jechuudha. Dubartoonni as jalatti argamtan. Ana itti gaafatamaa Facebooka gubbaa akkuma har'a labsii hatattamaa warroota dhimma Baangaalii fi dhimma Paakistaanii irratti isinii dabarsee ammas dhaamsa isinii dabarsa. Labsiin kun labsii hatattamaati hojiirra ooluu qaba. Dubartoonni Facebooka gubbatti argamtan yookiin Facebooka fayyadamtan yoo kan jiraattan taate labsii hatattamaa kana labsii yeroo mudamaa akka hujira oolchan isiniin jedha. Dhiirri takka isin jaaladha jedhee yoo isinit dhufe nama takka hin amanina labsii yeroo mudamaati kun. Nama takka dhugaa isinitti hima nama takka Facebookaan isinit dhufee immoo isinit dhufee like wanta firiikoolii ta'een isinit dhufee sin jaala asii du'a akkana sin jee yoo ka jiraatu taate hanga waasirraa nyaatuuf qofa. So hin amanina nama takka. Gurra cufadhaayyuu hima takkan dhagayinaa gurra cufadhaa. Namni ani sin jaaladhaa ansii du'aa laphee kiyya takkana ta'ee duude kiyya takkana ciccitee akkana sin hin jiru hin kijiba. Ila ajaa'ibatti ciccita gadi. Haga waasirraa nyaatee deemuuf. Haga waasirraa kiisii fudhatee jedhee taruuf jedha. So hin amanina. Wanti gootan keessattuu warri dubaraa dhugaa isinitti hima. Yoo abbaan fedhe isinif bilbile abdaan fedhe yoo isinif bilbile kaasa jalaa firii gadha. Maaliifi isin hin beekaan amma baay'ina keessan jechuu mana dalagaa dalidan waan ta'eef ijoolleen dubaraa baay'inaan mana dalagaa mana keessa dalidan warri maadaamii mana keessa dalidan. Abba fedhe yoo isinif bilbile yoo jalaa kaastan ani irraan kaadhu maaliifi sa'aatii keessan ittiin dabarsitan dalagaa keessan ittiin dabarsitan
dalagaa keessan ittiin dabarsitanii sa'aatii keessan sinii tara kana ni beeka sannaataatan bakka sannaataatan bakka jalaa kaastanii sa'aatii keessan itti dabarfattanii dalagaa keessan itti dalagattanii wanti jettan sannaataatan itti fufa abdaan akkasii yoo ka jiraatu yoo ka sinii bilbilee akkana siniin jehu sa'aatii keessan dabarsadhaatti maalifi mana dalagaa jirtan ni beeka itti abbaa fedha yoo sinii bilbilee like uumaa miti haasoytanii waliin maal jettanii dalagaa keessanii fixattan kana ittiin kana garuu wanti isin laaluu qabdan wanti isin shawwadamuu hin qabne jaalala jechuun fokkataa irraa gadiiti yeroo inni si qabullee hin beeytu eessa akka si qabe hin beeytu duuda si qabee fi luka si qabe irraa hin beeytu so of eegaa akka isin hin qabne gaafa jaalalti isin qabee mana arabaa keessatti hujii wajjin jaalalti illee isinit jirti duuda isin cita dhugaa isinitti hima duudatu isin cita gurratti isin calawu of eeggannoo godhaa kanarratti ijoolleen dubaraa ijoollee dhiiraatiif dhaamsi kun kan itti aanu ijoollee dhiiraa ijoolleen dhiiraa warri an araadadhaa ani akkana jettee ijoollee haasofsiistu irraa gadi faaraan irraa gadii kasi ga'e hin jiru dhugaa sittima dhugaa sittima faaraan sii gadii hin jiru isiin mana dalagaa teettee dalagaa ofii dalagatti